keenya jalqabaatiin. Waraanni biyyattii keessatti hammaate haga dhaabbatuutti filannoon biyyaalessaa haa dheereffamu jechuun paartiileen siyaasaa mormii gaggeessaa jiru jedhame. Wiixata dabre boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatii fi paartiilee siyaasaa jidduutti mariin gaggeeffame mormiidhaan kan guutame ta'uun ibsameera. Taateen baratamiin Finfinneetti ta'e kana bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin gaggeessaan amantaa Ortoodooksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas mootummaan qaamolee wal waraanan dabrees ammoo paartiileen siyaasaa hundi gara mariitti akka deebi'an maqaa Waaqayyootiin gaafataniiru jedhame. Abuna Maatiyaas waraana biyya tanatti gaggeeffamaa jiruun uummanni hamilee capheeraa jedhan. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin ajjeechaa naannootti raawwatame hordofee naannoo Oromiyaatti hiriirri dha'u